Ashama harka fuunee daawwattoota keenya akkuma beekamu TV keenya TV falafalaadhaan wantoota baay'ee gaaffiif deebii baay'ee kanaan dura isiniif dhiyeessaa turre. Arras keessummaa ajaa'ibaa tokko keessummaa addaa tokko kanaan dura miidiyaa hawaasaa garaagaraa irratti kan isin beektan kitaabota barreessuudhaan namoota beekaman hojii waaqayyoo jechuudhaan nama beekamudha. Nama kana wajjin turtii bareedaan goona. Amma xumura qophii keenyaatti nu faana turaan isinii jira. Eshi waamicha keenya kabajanii gara TV keenyaatti baga nagaan nuuf ta'e. Baga nagaan eedde. Eshi gara gaaffii keenyaatti yeroon darbu duraan dursa maqaa keessanii fi gahee hojii keessanii daawwattoota keenyaaf ibsuudhaan akkasumas akkamittiin gara hojii kanaatti akka dhuftan illee itti dabaluudhaan daawwattoota keenyaaf ifaan nuuf godha. Eshi qophii kana irratti na afeeruu keetiif galatoomi. Kanaan dura akkuma beekamu namoonni baay'een na beeku YouTube, Facebook fi fuula Telegiraamii garaagaraa irratti waan baay'eedhaan nama seenaa guddaa gumaacha jedhanii maqaa koo fi akkaataa kana na gaafattanii illee yaannen akkamitti akka tina wallaalte kana rabbi beeku. Ani maqaan koo Raajiidha. Waggaa dheeraadha kan hin tajaajilee waan gurguddaa karaa koo waaqayyoo namaafis hojjechaa tureera. Kana keessatti qophii kana irratti afeerraa naa gooteef uummanni keenya sirraa waa baraa dandeettii si keessa keessaa waa geessee fi isaan immoo sirraa waa baruu danda'attee qophii kana irratti naa afeeruu keetiif galatoomi. Yeroon akkasiin jedhu immoo galatoomi yeroo isin jedhu beektaa namoonni tokko tokko gaafa fuula miidiyaa garaagaraa irratti afeeramanii waaqayyoo akka siyaa eebbisu waaqi Israa'el, waaqi Musee, waaqi Yaaqoob, waaqi Idaaruu, waaqi Bashirii jedhanii waaqa sabbara waaqayyo lafa uumeeti kaasanii amma mucaa bor dhalattuutti kan nama eebbisan jiru. Maaliif yeroo jalqabaatiin miidiyaa irratti dhiyaatan. Garuu ani fuula garaagaraa miidiyaawwan gurguddaa addunyaa garaagaraa irratti afeeramaa waan hin tureef amala keechuun qabu. Maaliif durumaan durayyuu ani miidiyaa irratti yaabuun koo yookiin miidiyaa irratti argamuun koo tureera. Akkamiin tun hin dhalatiin durayyuu miidiyaa irratti gabaafamaa. Gaafa isin jedhu duru tun hin dhalatiin dura haati koo yeroo na ulfoofte yeroo dadhabbii na godhatte jechuudha. Maalummaa koo dhiiraaf shamarran ta'uu ilaaluun jira. Kana ilaaluudhaaf hospitaala deemtee X-rayidhaan ilaalamteetti. Yeroo sana fuula iskiriinii irratti ilaalamee jira. Isa yoo na ilaalee nama guddaa na ilaale. Dookterii na ilaale malee warra caatii guyyaa guutuu 24 teessee dafa qaaltu na ilaale miti. Warra suusenyaa beettagaa warra waggaatti siqa tokko shaaworii galanii isaantu na ilaale miti nama guddaa na ilaale jechuudha. Kanaaf an miidiyaa irratti argamuun koo yeroo jalqabaa miti waan fedheefu galatoomi gara gaaffii keetti darbi. Eshi guddaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Akkuma amma argine daawwattoota keenya haasaa jajjabaadha nama kanarraa kan nu hubannu nama bilchaataa nama hubataadha nama seenaa baay'ee keessa darbeedha. Amma sirra deebi'ee afeerraa keenya kabajanii iddoo kanatti argamuu keessaniif guddaa isin galateeffadha. Eshi garuma gaaffii itti aanutti darbuudhaaf nama kitaaba keessan irratti waan ta'e barreessanii turtan kanarraa kitaaba keessa irraa kan hin argadheedha. Kitaaba sanarrallee namoonni baay'een dubbisan namoonni dubbisan gaaffii itti ta'eeti gaaffiin kuni karaa keessaa gaaffii nu quunnamedha gaaffiin isin gaafachuu barbaade. Kitaaba sanarratti nama dhukkubfatee sadarkaa du'aa tokko irra ga'ee fi sadarkaa du'urra ga'ee fi kadhachuun waaqayyoon kadhatanii namni sun gaafa fayyu namni sun namni kadhateef sun yookaan tajaajilaan sun cubbuu hojjetee jettanii yaasaftanii turtan. Kanaafiyyuu nama dhukkubfataa jiru nama dhukkubfatee sadarkaa du'aa irra ga'eef kadhachuun cubbuudha jettanii dhumarratti waa'ee kitaaba kanaa waa'ee seenaa kanaa barreessaniitu. Mee kun namoota baay'eetti daawwattoota keenyallee gaaffii akka inni ta'e abdii guddaan qaba amma akka inni fuufan barbaada. Mee waa'ee kanaa ifaan nuuf godhan maaliif akkas jettanii seenaa kana akkamittiin barreessitan? Tole galatoomii gaaffiin kun miidiyaawwan gurguddaa garaagaraa irratti na gaafatamaa tureera. Sababiin isaa gaaffiin kun sirrii mala gaaffii guddaa sammuu namaa tuquu danda'udha. Yeroo beektaa edda galgala abjuudhaani konfiraansii bal'aa tokkoon tajaajilaa ture sagaleen koo sirrii miti si dhagahamuu dhiisuu danda'a na of kolchisiin jecha. Waa'een kitaaba kanaa kan hin barreesse egaa bara 1938dha. Reefu har'a waggaa 6dha. Kana keessatti kitaabi kun iddoo baay'eetti kan dubbifame abdii guddaan qaba. Maali amma tajaajiltoonni tokko tokko nama dhukkubfatee baay'ee beektagaa biyyi lafaa maali gooftaa Yesuus biyyi lafaa gubannaadha iddoo haara galfiin jiru. Kanaaf
biyya lafaa kana keessa deebi'eetan isin fudhadha. Amma iddoo isin qopheessutti immoo deemaa waa'ee koo dhugaa ba'aa jedhee tokko. Kanaaf biyyi lafaa gubata ta'uunsaa jala muramee beekamaadha. Namni kamiyyuu biyya lafaarra jiraachuu fi dirqama siqaayii qoromsa waan garaa garaa arguun dirqamadha. Isa keessaa immoo ol fudhatamuuf iddoo haara galfii deemuudhaa fi amma gooftaa Yesuus Kiristoos dhufutti obsinee eeguu qabna. Kanaaf namoonni tokko yeroo dhukkubsatanii sadarkaa du'aarra gahan tun kan ittiin darbin dura namoonni tokko hojiiwwan isaanii hojjetan fakkeenyaaf ba'aa kan guuran jiru fakkeenyaaf harmoolii keenya yoo ilaalte sa'aatii ganama sa'aatii 12tti ba'anii amma sa'aatii 12tti dhiyeechuudha sa'aatii 12 dabarsanii kan kaampaasiidhaa hojjetan jiru kan buddeen toshan sa'aatii 12 guutuu kana maal godhuseeti abiddaan gubataa waan garaa garaa siqaayii sana argan beektu tu kanaan dafqa coccobsanii kan manatti galan jiru. Namoonni tokko jiru kanneen boolla garmalee biirii fa'aa kan amma qilleensa dhabuu ga'anitti amma oksijiinii lafa hin jirre tokko gaafa garmalee boolli gaafa gaatu qilleensi hin jiru. Amma sadarkaa sanarra ga'anitti lafatti abdii kutataniitti illee kan hojii kanaatiif jedhanii boolla keessa seenanii ittiin buluudhaaf waan irra hojjetan waan ganama kan hojjetan ittiin galgala buluudhaaf kan hojjetan jiru. Namoota akkeettiin siqaayii meeqa keessa jiraatan xiqqoo sa'aatiin keenya sababiin jalaa deemaa jiruu fi haasaa keessan kana xiqqoo ishee gaggabaabsaati daawwattoota keenyaaf akka inni galutti gaggabaabsaati yoo dudubbattan jechuun barbaade dhiifama. Sa'aatiin keenyas achi ogeessi teeknikaa keenya sa'aatii isin jalaa deemaa waan jireef gaaffiiwwan muraasa booddeetti waan hafanii jiraniif gaggabaabsaati yaada isaa duwwaa daawwattoota keenyaaf nuuf ibsaa. Tole egaa gara xumuruutti fideera. Yeroo kana namoonni kuni yeroo hojii kan hojjetanii xaaranii dhufanii warreen kun egaa yeroo dhukkubfatanii gara duufaa jala ga'anii jechuun dhukkubitti cimee gara du'aaf jireenyaa gara boqonnaa biyya lafaa kana yeroo isaan gaddisuuf jedhanii tajaajiltoonni tokko jiru kan of jajan dhaqanii maal godhu kadhatanii fi boo'anii maal jedhanii achiis miila isaa qabanii gara biyya lafaatti gad deebisu. Maal amma kun hinaaffaa miti. Amma yoo du'e yoo sokke yoo iddoo boqonnaa dhaqee ana addanatti gubadha ana addanatti nafaa inni akkam boqotaa wajjin gubannaa akkam deemtaa jedhaniiti nama dhukkubfatee du'e yookiin jireenya takka hin deemnee fi qabanii asitti gad hambisu jechuudha. Kanaaf anama fakkeenyaaf ana mala akkasiin qaban namni du'uunsaa anaa fi gammachuu guddaadha. Anamma yeroo mana gaddaa fa'aa dhaqu jiramni egaa lafa namni du'e tokko jajjabeessaa yeroo naqu ani yeroon wangeela lallabu yookiin jajjabeessuudha yeroon karadhu baga gammaddan hin jedhan congratulation hin jedhan isin maatii gammadan hin jedhan maaliif gammadaniiru isaan keessaa jireenya gubata keessaa gara ifaatti darbeera gara jireenyaatti darbeera kakuun isaa inni dhumaa kakuun tokko inni dhumaa inni sirriini gara biyya lafaatti sokkuudha jechuudha iddoo boqonnaa iddoo haara galfiidha jechuudha. Kanaaf tajaajiltoonni keenya akka isaan sirreessan jechuun barbaada. Qeeqinni guddaa inni qabu kanadha galatoon. Ajaa'iba daawwattoota keenya yaada amma ifatti dubbatame guutummaan guutuutti kitaaba kana guutummaa isaanii nuuf dubbatan jennee yaaduu dandeenya. Akkaataa isaatti yaadan namni tokko gaafa du'uuf jedhu boqonnaa sanatti deema gara boqonnaatti deema. Kanaaf iyyuu namoonni du'uu isaanii barbaada jedhaniiru isaanii. Gubata yookiin rakkina nama tokko keessaa wanti si ga'u hin jiru. Kanaaf gammachuu nama tokko gammaddatis yookiin haara galfii nama tokko gammaduu qabda malee boosee inaaftee gara jireenyaa deebisuun iyyuu cubbuu tokkodha jechuudha. Kanaaf nama dhiba seenaa ajaa'ibaati yaada ajaa'ibaati xiinxala ajaa'ibaati namni tokko gaafa du'u gara boqonnaa sanaatti deema waan ta'eef du'uu qaba namni gaafa du'u. Gaafa mana gaddaa gaafa naqullee baga gammaddan ittiin jedhanii yaada ajaa'ibaati. Ammallee irra deebiin jedhaati afirraa keenya qabajanii gara istiidiyoo keenyaatti dhufuu keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Hayyee carra qabeessa sagantaa kana irratti argamuu kootiif iyyuu. Eshi gara gaaffii taanutti yeroo darbu yeroo tokko hin mul'ata barattoonni keenya keessumaa barattoota irratti seenaan kun kan inni argamu barattoonni interaansii fa'aa maatirikii fa'aa gaafa fudhatan yookaas namoonni tokko gaafa rakkinnitti ammaatu rakkinnitti ulfaatu namoonni illee kanaan dura cherchii fa'aa sagantaa waaqayyoon illee kadhatanii hin beekne manatti illee jilgeenfatanii maqaa waaqayyoo waamanii hin beekne gaafa qoromsi tokkotti ammaatu tajaajiltootaaf bilbilanii yeroo baay'ee naaf kadhadhaa maaloo akkasidhaa qormaatatti deemaa jira jedhanii dubbatu. Mee waa'ee kanarratti maal jettu mee seenaan kun isin mudatees beekaa?
Thank you.